shamarka fooni kabajamtoota daawwattoota leensaa mul'una faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo nagaa keenya ta'ee eebbifamu daawwattoota kiyya hojii wayii qabna hojii sana waliin hojjenna kottaa namoonni subscribe godha dira keessa subscribe godha sa'aatii naa taphachiisaa dira keessan kana dubartii miskiina waan qabne tokko jirachuudha. Hojii na barbaadi hojii waan hojjedhu dhabeetti ufti barriiru anko akkaatee jechuudha kottaa fi soriin jedheeni mee ishumarraa waan ishin jettu dhageenya jechuudha miskiina du'aadha dhugaa yesus ijoollee lama qabdi mee ishumarraa dhageessu affacha akkam viidiyoo hojjedhu beektu isheen. Bobi ani soruma ansoro ulee sora akka doya ani bingitu adeesu gendoo sifda ogundoo sifda. Jamnet ni bakupet ni galla. Ani jaga tumradati semua neji. Sama gara bakte ka. Yes. Pakai anu aja pinjirat ada. Anu ini. Satu orang betul lah. Entah. Sita dan tahu sah. Akan tak ikut. Lesa. Kalian sudah watak kayaknya. Buze ni buze. Oh iya. Video orang macam tu. Ini jalan. Buze ni jalan. Buze gompa. Buze gompa jalan macam. Buze ni kan agar ganti sudah. Hodi jerat ni. Miskina wakati. Sini kalami tire. Namoonni eebbifamu barbaadan yoo jiraatan Oye, malu jetta kan berahu dabalata. Hojii abila dabalata kan biraa hin qaban biraarraa nafee waa tokko hin qaban. Waan kana jedhee hojjetu hin qabu mucaa xinnoo baadheen mucaa baadheen jira mucaan xinnoodha. Mucaa jaarraa gara torbaatti reefu wanneedha. Ishi. Omtu tokko kanarraa. Ishi gosa. No waan akkasiitii fi biraa waan nuti na gargaartu irraa nuti waan tokko ni abdii biraa hin qaban. Malati waa tokko jeellee koo ammasiisee waan tokko gaafate abdii biraa qabu maatiin ginda baratidha kana kan na gargaaran jirani. Om tokko hin jiru waaqarraa nafee gargaartu immoo sitti naa godha waaqa biratti immoo. Ani isuma hojjetteetti kenna malee yeroo hojjetteetti kenna malee waan isin barbaaddan qabu narraa fi dhugaa waaqa. Ton narraa fi dhugaan. Beekaa yeroo nuti cubbuudhaan naanneetta mataa dhibbata kanarraa nuti immoo waaqamta kana godhin jiru malee om tokko hin jiru ayyaana darbii akka tumattan malee miilaan tokkotti hin jiru. Ishi. Om tokko hin jiru. Aish. Indarbaa waaqayyo. Kuma anggodhanni ayyaana. Om tokko hin jiru. Ngudata shida. Waa tokko hin jiru. Miilaan tokkotti hin jiru. Isa darbellee gaa nama tokko isuma midhaan masalee turra waan tokko duresi kennee biddeena tolchi ijoolleen keessa namaan ilaaluun. Isa ni godhateera goonni gara biraatii waan ta'e godhatee. Inni gara hin jiru biddeena immoo cubbuudhaan asi biraa taatee tashaddeetti ooleera. Kana. Amma salanaa kana uumaa miti. Om tokko hin jiru abdii biraan qabu. Abdii waaqayyo jira jechuudha. Kiristoos. Ani inni godhu hin beekamu garuu karaa gama kootii waan an godhu qaba. Dhagaa dhootu malee lafanatti. Waanti hojii dabalataan margatte namni tokko namni waa hojii makunoo daandii battillee waan agaddu birriin xiqqoo qabatte ijoollee nama fidee naan akka isheen deeffattu beektaa? Isa nam beeka akka ijoollee namaa tokko namaa ni boosu waan hundatti irratti hin boosii mucaayyuu kun waan beeka
Asii gadi fiigee mana barumsaa gaanii jedhee Isa wanti si jechaan kan harka qalleeyyii. harka qalleeyyii. Isa akka ta'etti argateetta. Amma tokko daftariis immoo harka qalleeyyii irra otoo immoo isaan si gargaaruu baatanii yaadamu. Hojjaan kotoo baratiin asii bakka waan isa si gargaare. isa bichaatti waaqayyo ittiin gammada. Hojjaan kee ammas immoo waaqayyo addaa godhuun beekatu. Ijoollee lama qabdi joo. Garuu ayyaanatti baay'ee tokko na gaddisiifte jechuudha. Ofii kootiin har'a nafu. Obbolaan koo isin jiranitti seenee namni beeku waan tokko hin jiru namni kana dhageessisiin. Ishi aizosh Kiristoos gaadha. Waaqayyo beekaadha. Tumattanii. Sumatti abdii bilaachuudha. Egaa waan itti waaqayyo beekaadha. Daawwattoonni koos immoo amma tokko gaanii ganaa reefaniisa kana durallee wanti guddaan qaba. Narraa bilbila wajjin fudhatan. Chaanaala guddaan qabaate kan inni warra argadhu. Amma garuu narraa fudhatan bilbila wajjin inni ganaa haaraa eegalee. Egaa daawwattoonni koo kun warreen as keessa jirtan dhugaan dhugaa waaqaati. Obboleettiin kun dhugaa isa dhugaa waaqa. Anatu beeka malee isin hin beektanii nama waan qammatu waan qabaanneedha. Isin galee ayyaana dhiisaati yeroo lafaati jechuudha. Yeroo lafaati nama waan qammatu hin qabneedha. Dhuftee ani hojii nama uffata naamichi ta'e waamee jechuudha. Xiqqoo na gaddisiifte jechuudha baay'ee tokko. Hojii bareeda hojjetti garuu hojii bichaan maal fayyadame kan ishiin waan tokko irraan fayyadamte. Naa kana sin gaddisiifte jechuudha tun keessa bartee isinitti himte. Isinis immoo buloota koo takka waa sin kadheen beeku. Ayyaana kanaa mee waa'uma birrii 5-10 yoo ta'e waan inni ta'aa fi isin eebba ishii fudhadha. Isin galee eebba fudhaa. Waan kan shirra immoo eebba shirra yoo eebba waan isin eebbisu caalaa jechuudha. Eebba waaqayyoo bitaa. Isin innaa akka tokko ni xaxxanii akka lamaan immoo isin deegaa jechuudha. Innaa maan kan yoo maan kan akkaafaadhaan si deebi'a sagaluma isaatiidha. Sagaleen koo xiraatii qaba ta'e hin beeku. Buleettiin kun bakka baay'ee kan nama gaddisiiftu keessa nama nyaattuudha. Isinitti mul'achaa hin jiru miti gingilchaa hin jira kanaafin. Annaa akkasii daawwattoota keenya. Egaa isinis immoo itti aadaa bilbila koo hin beektu waan ta'eef jechuudha. Namoonni si gargaaru barbaadan bilbila koo qabadha. Isinis kan himaa jechuudha. Innaa akkasii sodaachaan isinitti himachaa jira. Dhugaan dhugaa waaqaati waan an godhuuf hin dhabe. Sodaachaan isinitti himaa jira jechuudha. Ayyaana kana gammaddee hawwattu waan tokko gadhiisa. Waan xiqqoo. Ayyaana kana gammaddee isinitti gammaddee waaqa ishittis gammaddee hawwattu. Isin galee. Birrinni bishaan isheedha guddaadha. Abbaa warraan keessa jira. Orang kau ni gaya asing di rumah. Biran jiruan fanan jiraatan jiranii kanaadha rakkoon malee isaanis ba'u qasira hojjetee fiduu danda'a jechuudha. Isin galee itti bira jiraata jechuudha. Biyya keessatti baay'ee ulfaataadha. Isin galee kunis bareedu ija qaba. Yaada obboloota ko. Yaada eebba fudhachuu warri barbaadan. Waaqayyo isin eebbisa. Isin immoo iddoo yoo waan tokko hir'istaa waaqayyo immoo isin eegu. Iddoo hir'ate sanatti isaan waaqayyo isin eegale. Engadda amma iddoo kana teessee ala kana teessee boochi. Isin eegalee obboloota gaafa ayyaana baay'ee natti dhaga'ame dhugaa waaqayyo Kiristoos itti dhaga'ame jechuudha. Narra afee waan waaqayyoon kan hin kadhadhu yaa waaqayyo waan wanti keessa gargaaru natti kennee jedhama. Wanti dhaqatuudhaaf deemu bakka waan manti nama gargaaru natti laadhu ofii qorichaan soorummaa barbaadu waan hin namaa kennu dhabe waan hin nyaadhu dhabe kan kana ammoo waaqayyo beekaadha. Karaa nagaa irra deemna malee waan kun waan fooyyessuun hin jiru. Isin egaa dhagaa obboloota koo
Kana soruudhaanis moo dhaqee gidduucha inni ta'u baay'een Nana dida maal qabdi dida eegaa jiru waan ta'eef na eegaa jiru. Innaa daawwattoota keenya dhageessanitti miti waan ishiin isinitti himatte maalumaan godhaa jettee ishiin dhidhibbannaaniin mee waaqayyo karaa qaba waaqayyo jedhee tan gadi isinitti baasee jechuudha. Yoo barbaaddan sirriitti isin himuu dandeessi. Barbaachisaa taanaan jechuudha. Birriin 500 ishii dhagaa ayyaana dhugaa Yesuus. Shiroo malee yoo waxattee oolte shiroon maal akkam jedhee isinitti hin beeku. ani daabboo majolee fi daabboo tashee ani daa'ima koo akkatanoo ishee garbuu malee guggubanii wanni waa tokko hin arganne waa tokko bakka umti tokko mana koo waan hin jedhu daa'ima kooti wanti saamunatti waa tokko godhadhu hin qabani biyyi kaani waan meeqaa diggisaanii garuu waan fata xuriitiin miicadhee ol natti guddate Barana saamunaa kunuun sibiraa naafuu dhiyeetanii naafuute duubee dhugaa anatti fuudhee jechuudha sirrii. dhugaa waaqaati Waan itti miicadhu dhabeenya. Innaa akkasii kana jira namni rakkina ulfaataa taanaan obbolaa koo rakkisaanii salphaa ta'e nama rakkisuu barbaanne waan yaada koo gararraa ta'e waan hin godhine naaf simtanii balattii koo kana mari'adhee obbolaa koo waan hundumayyuu simtu waggoota godhaa na gargaara. na gargaaraa isiniin jetti sagalee fudhate. Na gargaaraadha waaqayyo irratti lafa irratti isin eebbisa waaqayyo. Birri 200 gaadha na gargaaraa ta'u isiniin jetti. Dhugaa qobaatti isinitti himanuu waan ishiin keessa jirtu annaa gala dhiphachuu malee waan an godhuuf tokko iyyuu hin qabu isinii galee waan an godhuuf tokko iyyuu hin qabu jechuun narraa nafu kaanaan ijoolleedhaaf saamnabtuu maal gochuun narraa nafu nasa kana daawwattoota keenya viidiyoo biraan amma naannoo ifutti nagaatti turachaa waan jettuun qabda.